بكيت سيجا كيسي قافت ما لا كيت كيسي وريقة ما خفلتي أبدي أجيب حد ساعتي مبارك رفم ساعتي كم أنا مرة وفتينا أنا مرة بكيت ساعتي سجل كلنا كاس مو زو أسرار أما رفو في almost بكان ساعتي نرفو شرطة تجدي فوت Cali يا إسحاق أصلي اللي جارتي رفر راريته سالوني بولانيهم بيكا ساعتي مني رفت شرطة تجدي فوت Cali pun dia rumah. أصلي صورة تبعي كلاسي الدجالة مبارك صورة تبعي كلاسي الدجال أمة جارتي صورة تبعي أرمان تقول ربي ما نتقول إسانو Allah. Umbas bloke atau tu mana kana? Ati. والله أعتقد جرب يا ساني في عدني تعرف هذا تورا ده خواني سو Abdi Nagash Muhammad wandem alam. Jadi dah tu orang tak boleh jartin tiket itu muda gigi situ. Kau bagal. Mesina. قال ميسين Amal lakas. Dem mera Acing galmaya. sama jetan lalang jal tu acing gesi tahu. Farama malen sen ani jetan. Yo kan amma makau fi himatani isyarat kenna malen sen ani jetan. Makau fi himata isyarat in kenna. Ara abdi shagali banna te balagare lugaran bigal. Arafate dhaggeeffadhaa dhagaye tabdi Arafate maaf akkas jette beektu gaaffii ina gaafannaanan didee amalla xeerkaabe kana itti asitti na hambifachuu barbaadan. Yedacha wenni galmai jira garu khararo liga demeti waraka mandeta fudhachu deema akkasitti fudhadhaamana. Akkasi. Jaltu ye akkami UN si taate si. Biisin Ani jaltu guyyaa takka wal argine ba. Caaltu. Anuma bisi. Wallahi ini areera warra forex media kana dhugaa rabbi sini areera subscribe ya deeme sini raka fadha kan. Tu gida. Inde gam Dhagaye ani immoo ichiti tokko nima ichiti wayin baasa please. Barbaanne turre gaaf sana akka dhugatti. Wait jamuye yoo mallas kullish. Ani immoo ichiti tokko ni baasa waa'ee warra forex dhugaa rabbi waan hundi keessan beekuu qabdan. Yemir angaroo akkasitti jiran eegne dhaggeeffadhaa warri mana caaltus wallahi billahi wallahi kun nagar. Nagartu nagama. Ani wallahi akkasitti isaanii ajaa'ibu. Ani miidiyaa baay'ee faananii interview godhe. OMNs, OBNs, BBCs wallahi baay'ee garuu akka forex interview godhe kan nagamachiisan jiru warra balkaaba. Bexaam የወደድኩት wallahi. Baay'ee jaalladhee baay'ee na tamacha'ee agadhuma kolfaan xumure even if YouTube irratti kan fe'ame of ilaale hiriyoota koo kolfa caaltu kan isaa koo kan birraa hundumti keenya stage isaa irra kan turre በጣም ደስ ይላል። Ajaa'iba ture dhugatti interview adda addaa. No, interview isaanii akka kalqaan interview itti nama godhanii fi ammas gaaffii itti nama gaafatan bareeda. Ani yeroo takka dhaqeetiin interview ta'e achirratti bareeda akkasitti immoo interviewin isaanii baay'ee bareeda. Maaliifuu nama sin tuquu jireenya kan keettis kalaa koomiti giddu galeessa. Ani isaan faana yeroon interview taasisu maaltu natti tole beektaa? Interview akka hiriyaatti itti dubbatta malee akka waan miidiyaatti miti isaan like isaanis yeroo gaaffii si gaafatanu. Anu akkasuma sobalii afaanii na fuudhanii bar. Jamir gaafas birraa bicha jira malee caaltuun illee hin jirtu. No caaltu na daachas. Ani laal bashannanaan eegalee bashannanaan xumure. Interview wallahi achumattuu isaanitti meeraa baay'ee jaalladheera interview si faana godhe. Kanatti si ta'u bedduu gammannutillee ammoo interview ajaa'ibaa turte akkuma taphaata akkatti inni beeytee isin eegu turre galgala nuti isin eegu isaan isin jirtanii eegas booda eeganii hundinuu hojii fennee gallee booda bara kaa gulgulamee dachaan. Isinis kabaja kan natti gootanii achitti na affeeruu keessaniif baay'een sin galateeffadha wallahi. Wallahi hedduu galatoomaatillee. Haadha faate indeennish. Amma bakka isaa zeenu bu'ee isin hoogganuu barbaadan warra forex. Kottu. Bakka isaa zeenu bu'ee. Ispoortii fa'i qaba wantichi bara. Daansii fa'i qabaatu kan dandeessaare. Habibi maa inshallah caaltuu nu kawwiyyaa takkitti sirba baaftee hin beekne kun maayikii maqabattee kan akka mataa an jirtu. Rakkoo qabu. Kawwiyyaa takkitti waan. Sirba dhiifne artistiin kutee mi amma sirbin jiru kana. Kanaafuu maal rakkoo bakka isaa zeenu bu'ee isin hoogganaa. Challenge keessan baay'ee namatti tola. Bilaa sirba meeqa dhaggeeffadha isinirra? No wallahi baay'ee forex in jabeessa guys. Bata mirta forex wannoo qaba shisma. Forex amni carraa qaba namni achi keessa. Yeroo wala birraan
أنتو يرو ولا برا إسباير ولا تيك توكي بنات نم ندوت ولا تقول أنا بس every جواد ده والله ما قافر Beauty. Baay'ee bareedaadha. No. Forex amanda jarra kana beekta gide na ijoollee forex keessa hojjettu nama lammaffaa amma kun onnoo deeme miti isaa deeme. Irraalleen Nama jahamu maaltu deeme bar ijoolleen forex keessa dalage. kanaafuu akkas ta'e kanaafuu jedha bara amma anillee bakka achi dhaqeetiin onnedha bakka isaa kina buusa. Arafaa dhiyaatiin taatu hojjetannaadha. Daansiin dandeettu ka. Maa waa isaa laalanii gaduutti alammoo maaliin daansii? Daansiin kun tapha nu sodaatiin ati. Indee achitti wannaan Maal gochuu amma haasaadhuma irra jirtu moo sagantaa qabdu? Anoo haasaa kan Chaalii garuu na cufteetta bataam tasamtoonyal. Ay baalum. Arafaa ta'e? abdii jirta kursii kadhatu. Oye bakka dheengadda sanatti abdii. Bakka kam? Bakka dheengadda jette san. No ani erga gaafa hojii dhumnuuti takkaa manaa gadi hin baane kilaasii kana. Lee. Antee mana kireeffattee? Mana kireeffadheera kottuu mana na sirreessine. Ay meeshaa minnaanaa baati baatee gabbaanee akkuma nama fuuruuti biyya Gadi ba'aa meeshaa bitaa. Abibi eega mana kireeffachuu kan ka'in oolle kilaasii daggitee kunoo duwwaa lafa jirte kilaasii tiyyatti hin galtu. Yeroo laayivii irraa baatu narratti kufuufi. Anama kilaasii daggitee sana namni meeqaa na gaafatee dideetiin si fayyame anam. Abdusseedhaa kireessiif. namni biyya kanaa namni biyya kanaa akka bineensaati kophaa galannaa dhafaatellee. Abduusee Oromoon jibbite maal Oromoon nu jibbite abduusee. Qoy maaliifi qoy Abdussee kana wajjiniin hin jiraattu ati ofitti qabdee bannaati. Maa wajjiniin hin jiraattu. Abdii barate kootu na bira galii siin jedhaarti. Laala aneessa angiidoo maaliitiin anaa dhafaatee bira gala nafse. Anamma rabbi darajaa tana naa kenne wallahi namni bakka akkana na sodaata taanaan annagaa kiyyaa waggaa kudhan meeqas keessa jiraachuu danda'a jechuudha. Amma Abdussee sansalataanis ta'u hidhee fideensi bira galcha abshir. La abduusee Oromoon nu jibbitee tinyatti maal godhuu natti fiddaa. Silaatee keessaa baate. Kana dhafaatee gaafa jalqabatti dhuftuun akkuma amman tanaa kan jira. Naman onlaayinii irratti beeku kan adda addanatti irraa inni nam takka. Gin amma waan si ajaa'ibu jechuudha. Jireenya namoota kaayiroo keessaa. Abbama feete haa ta'u. Jireenyi lafarraa jireenyi qulqulluun ka makaa takka hin qabne ka zahamaa takka hin qabne dhiyaachuus fagaachuus ka hin qabne fakkeessu fakkeeffachuus ka hin qabne jireenya uftaate bicha kan birrii takka kiisii hin qabne kombortaa guddaa kan uffatanii akkana karaa guutanii deeman ka jiraatu abduusee qofa. Waan fuulli dhiqatu yoo kiisii hin qabne abduuseen karaa guutee deema laala kanatti bas. Aqwaam alloo lijuu. Bakka ansaniif dasna jedha abduusee waan biraati miti bas. Akkam see beeytee duraan akkanuman see nama dhagaa fi shakaatee deemuun see beeytee. No gaafa no furdin achi as furdate isaaf zeenu jedhu reedi jedhu abduusee yeroo takka ispoortii seenan lafti ramadaana keessa na fakkaate laa ramadaana as ispoortii seenanii isaa ginki borcin itti bahee reediin hin daballee leen qannamne illee na fakkaate. Abduuseen kiyya achi gisee galeetiin jedhe ruuzii saffaratee hirribattee itti fuudha. Abduuseen dhoqqee dallarraan darban ta'eera. Hin badhate. Amma mana tokkotti isin galchina inshaallah. Habibi ana barin kadda in kadda de bar ergi habibi kamu ki sosta te Maal karna taachi dubte. Namni Ani yoo akkamii hafaata waan kadira san kan hojjetu. no abdin mashallah abdin shaqata Akkuma jirtu san jirta reete akkuma achumaarra jirtu san as waan bakka wani jijjiiramu furda nargitu qallaa nargitu normali baay'ee si tamachaa jira duuba battee galtee beeksisa solamii arbaati. Kana barleessee haati faatee lafaan qixa jedhaniif mucayyoon takka kalee sana argitee osoo deemnu argite haati faata qooyee guyyaa tokko bakka booyaa tokko teenne haati faat Wai jirta waan afi afi abibi yaatu
Sirta. Ayya mu beekan. Mama kairoo keessa jiraatee ollaa gombisaa ta'e anaaf caaltuu qofa. Ollaa gombisaa jechuun gombisaanii Chaali mubeen tiriyoonnaa interviyuu argili. Wallahi ብዙ ምነግርሽ ነገር አለው. Gin ko inni hin argamu bar. hin argamu wallahi afiranii wallahi isaan zeenuu na biraan ga'e argaa keessa yeroo danuu na biraan ga'eera anaaf mijannee yoo rabbi jedhe nan dhufa. Tokko. Iddoo kana dhufuu qaba. Garuu immoo yoo na waamtan waa tokko waadaati gala. Yoo na waamtan waa'ee haadha baatee na gaafattu yoo ta'e qofa. Waa'ee haadha baatee. Anaatu fudhata sana gaafii anaa fudhata. Haadha baatee. Warra biyya kana keessatti jaartii qabu. An dhagaadhaan barbaadamuu hin danda'u beektaa. Shamarran biyya kanaa warri jaartii qabu warri jaarsa qaban. Dhagaadhaan nama soqanaan dhagaa feestaalii keessa guuratanii akkana barbaadan hin fedhu. Warra jaartii qabu. Jaartii isaanii warra jaartii qabu. Inni tande. Haadha baatee buna nuu danfisi meeshaa bira dhufnaaf. Mubee dhiiftee yoo dhufte abdii kiyyalaa dirra bal'aa sii qaba. Mubaarak hin dhiiftee yoo dhufte. Kobaatti maallaqni Wallahi sobdi lubbuun qabu. dukeetiin taara gaynoonni. Dukeetiin gochuufi kophaa akkam nama ammachuu barbaadaa ta'a. Laatu. Ati maa sodaatinte qoftoon jedhi kaa'ataa haati dhiiraa miti maali? Ragaan isinii ba'an. Mana si keessaa bakka tokkoffaadha. Mana si namni qabeef ana tokko jedhu. Akka ijaatti na laalti. Yaraan si keessi na jaallata. Lama jedhu. Maaliif beektaa? Mana qabeefi. Tallaajjaa sarraatti nyaatee baadheefi. Wallahi maantu qaba waa'ee kootiisi. Himimaan amma iyyuu nu boo'u. Tallaajjaa baadhee. Wallahi kanan barbaada jennaan geesseefi mana qabeefi ol galcheefi sobaa jettu. Ila akkana kaasi qabe namichi ni tallaajjaa baate. Na dura gadi bu'ee biirri immoo daqiiqaa tokko yoo fursaa argannaan hin dhungata yoo abiraan dhabiti daqiiquma tokko ta'us namichi gadi ba'ee bakkee dhaabataara anis booddee gadi ba'ee miti uffata kee akkana qabeeraa jedhi. Isiisi qabdeetti kaati qabu. Anis hin qabne isiin hin qabne Isiisi qabdeetti. kabaja kan qabuu fi dhiira kabee kan ta'e na beetti. Isa dhiisi qottotte miti sin geessa makiinaa kootii lamma. Kai ani naqu suma aafeetu laayifii irraa baate. Badaa cima akkanatti haadha baatee. Isaa fi asliin guyyaa tokko osoo nan kadhatin hafaniin beekanaan rabbii keenya. La ilaha illallah. Inna min ችግር አለው ታዲያ haadha baatee arjaa koo. Anama Samiraa miskiinaa waadaa na biraa qabdi. Singanu nan gadini wal biraa qabna. Haati seenaa quraana na qabsiifte qabeenya kiyya yoo ana duuba nyaatte rabbi sirii fadhinaan jetti waadaa na biraa qabdi. Waadaa Koi Liidiyaan waadaa waan siin galleef na waammata harte jechuudha ammaati. Awwaadaa miskiinanii hin nyaatu jedheetini dhiise. Asliidhaa fi Mubaarak jechuudha buqqee kanaan girgidda dhaabatanii na kadhatan. Haadha baatee. Kadhaan beekanii yaa'uuzu billaa maali hinna inshaalla naqaqqabaa asirraa bar naqaqqabaa asirraa sanbar naqaqqabaa asirraa caaltii bar naqaqqabaadha. Ani garuu miskiina bannaati. Inni eegina alaasaazan kushii mangara